mataa gubbaatti gabbuufte har'a maaltu waalte isaantu wal dhabe maaltu waalte akkamalee rifatee takkaa zamaanoo mana isaa seen beeku takkaa dhufeen beeku ni gargaara jeetuma dhufu. Dhumatti ni gargaara jeetuma dhufu. Kanaaf atillee bagaasuma wal barree leenca kiyyaa jabaadhu daddara baanee ergi hin teessinaa warri dubri harargeedhaa bareedaadha. Dubri harargeedhaa bulchiinsi ni tolanii. Amalli isaanii gaarii daddara baanee nu fidi dubra harargeetti kannina daddarri harargeettis dubra baanee fuudha. Itti fufoonni kun. Fayyaati zaman sindi isaa taphadhaa qoflaa isinii nama biraa galchitanii filis yaadan kennisiisin fidadhu. Asumatti haadhumatu goolan. Asuma goolan. Kan yaadamu. Hambee garuu taphadhaa qoflaa ammas. Galatoo mabdiqi umri dheeraa jazakallah. Wayyebsi. Brooki galatoo matillee gasti wantee olu jeessu keetiif. Oh no, waan isa kabajuu fidanuu dhufee wanni isa wajjin. Yeah, I know. Sanumaaf anillee akkana kabaju waan beekee sanuma arge. Sanumaatiin bani akka siin jedhe gaafii si gaafachuuf malee akka baatti miti. Akkuma inni amma jedhe abdiin jedhe naafi maakiin harargee fi baal hardhaa miti nurratti hin jammarre fuudhu. Zamanoota hedduu wal nama waliin jiraataa ture uummata waliin jiraataa ture uummanni Oromoo kun kamiyyuu naannoo kamiyyuu oluma keessa jiraachaa waan biraa faguyyuu nuti qabsaa'onni har'a nu ittiin dhaadannu sunu jaarraa abbaa gadaatiif waaqoo guutuu warra waliin lolan bakka takka waliin godhan Oromoof qabsaa'an Oromummaaf du'an galee hunduma kennaa Oromummaaf qabsaa'aa turan. Amma kanaafiyyuu ani harargee kiing yoo jedhan warra soddaa farsan dasna jedha wallaahi laziin maaliif sodgaafa uummanni kun walga'ee tokko ta'ee nama ofii kabajee uummata ofii nama isa keessaa bahu jabeeffatee bakka tokko ta'ee harargee kiing kun jedhanii yoo deeman aboo warri soddaa sun ka ajaa'ibaati bara akkana jedhee irraa haasa'e malee yoo itti gammade malee namatti naafuu miti. Galee gaafa dedde tokko ta'anii akkasitti harargee kiing jedhanii rakkoon qabu jettee hubaatte ganda ofii keessa galatte ganda isiitii haidhaarratti dhufuu maqaa dhufuun qabuutii jedhe malee waan biraati miti. Kanuma malee namoonni gara biratti hiikkatanii akka biratti fudhatanis ni jira. Wanni jeeyoo sirreessinu jiraatu walumaa sirreessinu nuti obboleeyyina kara tokko adda adda kunan. Yaa waan walumaa sirreessina rakkoon hin jiru. Maakii faluuf na jibbuu dirqamaa miti na faluuf maakii jibbuu dirqamaa. Egaa miti kanaafii. Jaalatu namni wajjumaan reality. Haadha mana xiyyaati yoo kawaa balleessite intala teessanii yoo uummata kanatti kawaa balleessite namni awwala qixaata sanirra fudhatu yoo hirmijjaa irra fudhatu ana yoo narra tarde isinitti kenna. Intala teessanii warfadhan dhumatti. Galee kanuma wanni jechuu barbaanne kana yoo ka balleessinu yookiin immoo waan biraa gara biraatti wal nuunfattan tokko tokko jiraatan dhiifama asiirra deebiisin gaafadha. Dhiifama si gaafadha obboloo. Galatoo. Ibsisha akkam jirtan nagaa. Fayyaadha. Adeeroo akkamatilleen zamaana waliin deemne nagaa fayyaadha. Zamaanoo naan jaan nagaami. Gaarii anillee waa'uma gabaabduu waan amma isin irra jettan irratti hin dubbadha. Immoon dheeressu tokkoffaa maakiin nama public profileidha. Nama public profile ta'u kan ammoo yeroo hedduu public itti maqaan isaanii ka'a waan jiraati kun jechuudha. She's a public figure. Public figure qofallee miti she's a leader too on her own right. Nama liideraati. Liidera taanaanu yeroo disaasterri ga'u yeroo rakkoo yeroo gammachuu yeroo waa hundaatti waan ummata isiitiif of miitee umrii kanatti umrii xiqqishuu ganaa kanatti waan baay'ee hojjetti. Kana hunduu ragaa baana waan ijaan argu jirru jechuudha. Kabiraa maakiin ammallee ta Oromoo hundaati. Kanas sababa jedheefiin qaba. Tokko warra itti heerumte warra sikkoo mandootiif gosti isii sikkoo mandootti beekama. Intalti ta gosaati. Ta warra itti heerumte. Ilmaan isii gosa tanaan yaamama. Gosa sikkoo mandooti gosa ibsishaatii yaamaman ilmaan isii. Kaan immoo qeen isiin itti dhalatte qeen abbaa faadha isii ardaan isii immoo obviously humbanna intala harargeeti ittiin boonti rakkoon qabu.
wanni an amma jedhuu fedhe tokko namoonni irraa dubbachuunis waan nama raaju ta'uu qabu. Haa ta'u garuu yoo maqaan isii waan namaadhaan kahe yoo wanni sun waan sirratu ta'e nutu sirreeffata waliin wajjin taanee nu hundumtuu. Yoommoo duulli sun duula hamaa isii irratti kaaraakter assassination haa ta'u maqaa isii xureessuu haa ta'u hamilee isii tuquu haa ta'u waan deemus taate waan keenya hunda hamilee keenya hunda waan tuqaa waan taateef nu hunda irratti isii qofan qabdu sunis nu hunda qabdi. Namni tokko maakii miti abbumti fedhe nama tokko yoo haqi isaa jallate yoo namni karaa malee ka itti duulu taate yoo emotional godhee waan hamtuu afaanii baasee waan san gartee propagate godhee yookiin afaan birootiin argabagabee waaqaan gahee gabagabamee yoo inni jedhu barbaade suni isii attack godhuudhaaf isii irratti hinaaffaa qaban gartee namni namatti hinaafuun obviously nama jabeessa sanii jecha san immoo namni walitti dhiisu hin jiru. Haqa namaa yoo namni jallise rabbilleen namaa falma namni illee waliin falmata. Sanii jecha mucayyootaan anu hundi jajjabeessuu qabna. Yeroo tokko tokko immoo ilmi namaa kun miira keessa galuunis ni jirti. Cyber space irra jirra, internetii irra jirra. Namuma tokko ka guyyaa badaa qabaatetu dhufee guyyaa kee balleessa. Dan jechuma takka sirraa fuudhu isaan mileena sharafanii shaddaa fi maddaa itti godhanii kaaraakterii itti godhanii midhara miilaan deemtu fidanii uumaniiti mucayyoo tana paint godhuun jechuudha. Sanis ofirraa beekuun barbaachisa. Isii qofaa isii mucayyoo shamaraati har'a hamilee qabdiyyuu nama meeqa internetii kanarraa mana galchanii jiran. Walumaan beeynaa miti nu hundinuu dhiira meeqa mana galchanii jiran. Falmataa meeqa dubbataa meeqa mana galchanii jiran. Har'a isiin intala dubraa sanuu mucayyoo umrii xiqqoo taate kana hunda rabbiin isii dandeessise obboleessa kiyya dhiira meeqatu kichinii keessaa haasaya kaameratti osoo as hin bahin mucayyoon tun bar as baatee dubbattee gargaartee gargaarsiftee amansiiftee liidara jechuun akkas. Sanii jecha nuti osoo ka waan balleessin taate osoo waallee balleessite ofitti fudhannee diffendi isii goona malee isiis ta'e ibsishaa namni tokko akka simbirri takka akka isaan irra barartu tiisisni ballaan akka isaan irra bu'uun barbaannu jechuudha. Wajjin jirra haga dhumaatti. Sanii jecha we need to protect her, we need to defend her. At the same time also we need to advise her too. Maakiin umrii isiitiif misteekii isiin gooturra waan gaarii isiin hojjettutu irra fagoodha kumaa kitilatti. Misteekiin isiin gootu immoo intentionally itti yaadanii modify godhanii harkaa miila itti godhanii jechuma kalaama takkittii namaaf jallisaniiti yoo jallina namarra yaadan taate malee mucayyoon tun tuqaan qabdu waan tuqaniin illee qabdu Oromoof kennaa rabbi kenna mucayyoo tana tuquun nurra hin jiraatu jechuudha. So yaadni kiyya kana by any means will defend her. By any means. Whether she does a mistake or not, she's a human being. Isiinis akkuma nama kamii ilma namaati misteekis godhuu ni dandeessi. Misteekiin gootu jechaan jiru. Ammoo wanni beeynus hin jiru. Waan internet irra deemu haga kalaam abbaa irraa dhageenyutti abbaa duuba teenyee firdiin nu kenninu takka illee ta fudhatamtu hin jirtu. Oofumaa lafa qullaa dhiitta malee maakii irraallee waan buustu takka hin qabdu abbaan feetes kanas beek ibsishaa irraallee akkasuma. Namni asirratti namni yoo walii toleef yoo waliin tole waan gaarii hojjetee waliin bareedee waan bareeda godha malee gaafa walitti hammaate waluma miidha. So it doesn't help. Namoonni asirratti waan hamaa deemsisuudhaan propagandaa deemsisuudhaan yookiin immoo ijoollee tana lamaan jiddu ammaan dura gaafa hamileen isaanii san dhugoomte waan meeqa asirratti argine. Waan meeqa asirratti jedhamaa turan. Maaltu jireenya namaa keessa maaltu akka nama galchu I don't understand. Galata rabbii garuu hanga har'aatti isaan adawwii hunda hinjifatanii wajjin jiran. Gara fuulduraallee rabbiin waliin isaan tursiisee harrii waliin haa filatanii kanuma kaniin an jedhu dhiifamaniin gabaabsee dheetiin dheeressa umriin keessatti. Thank you, BIP. Tana dubbiin ani. Hedduun agalatama. Hayyee. Nagaan nuti turshi. Hayyee. Tol. Jabaadha nagaan nu tura adeeroo atillee baga dubbii tanas fiddee baga immoo irraallee dubbatame waan kana irraa saalfachuus sodaachuus hin barbaachisu galatoome atillee ibsishaa atillee sabriidhaan waan hundaa ibsaa kiyya atillee. Thank you. Baay'ee galatoome
kana kasirraa eegnu ati duraanuu sabriis qabda baay'ee rabbi sirraa jaalatu galatoome ibsishaatis. Tole adeeroo kiyya galatoome atillee nagaan naaf ture. Thank you. Hayya nagaan hayya. Hundi keessanuu galatooma raahati san furada amma kara sagantaa deenyaa deebina suwaan miniti deequma meeqa deeqaa 20 qofan qaba nambaa deeqaa 20 uffata mirqaanii jancinaa abbar mirqaanu malee beeku bar wajjaa mee dhalaa qofti an dhiira argaa dhiira Assalamu alaikum. Oh, dijatan Amerika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zamana wakami naga. Masya Allah, Amerika ni dilla humana nagamu. Ati nama Amerikana ada gizi nama Amerikana bila dekat. Yo Amerikana kawaneu. Ni Amerikanan. Masya Allah. Meko ati rata kenapa kada gitu. Ayo. Masya Allah tabarakallah. Hedduu si jaaladha dhugaa rabbi zamaanoo si dinqisiifadha. Kabajamoo. Dinqisiifadhu maal jaaladha biraati miti gaa? Obbolummaa si jaaladha malee wallaahi. Obbolummaa. Fataan gootaa barate. Obbolummaa isin akka nama nama seentan. Dhalaan ture isin akka nama nama seentan. Galatoom. Saudii jirtaa? Wallahi tabarakallah. Tabarakallah sirriin beeka akka Saudii jirtu. Akkamitti kan beekte garuu? Tabarakallah sirriin beeka. Masya Allah, tabarakallah. Umreen birqaanni. Heerumteet? Hin heerumne. Amata meeqa? Umriitiyyaa? Amata 20. 20 Saudii maal goota? Eega biyyaa baate? 20? Laa. Waggaa 18 guute. Waggaa 17 biyyaa bi. Xiqqishoo biyyaa baate? Heerumte? Hin heerumne. Akkasilleen kun mee viidiyoo banadhu? Waan takka. Masha Allah. Dubra jechuu? Dubra. Dubraa jira. Dubraa jira. Dardara yaa. Masha Allah. Ni ililcha gabbeetti ni ililcha. Ni ililcha. Jaalallee ko I miss you jaalalleeti. Where are you lost? Video banadhu faaya jiru? Ana jaalalleen ta'e. Lakkii baan komantii jalatti dubbisi jira. Ayni gammaddaas. Ambar eegaana solo seene kanuma fuuluma keetti irra na buute malee edaan ta'u waa barreessaa jiran jala kana. Kedumaa huna jenna. Suma jala huna baasuwar. Mee? Akkumaan ol seenetti. Ati amma dhugaan dubra? Zamaanoo akkamiin na amanta. Waa mul'isuu taate mul'isu. Bara afaanumaan si gaafadhe afaanumaan naa deebi. Dubree. Masha Allah. Viidiyoo banan dubran hin beekan. Harka rabbeeytaa? Harka irratti hin beekan. Inuma bareechiti miyyoo. Harka rabbeeytaa. Mee banan? La ayyeen banadhaaf yaa. Ifaan shida. Shida. Hai, dukkana keessatti kamiin naagin. Shida afaan Oromoo kan dhugaa san beekti. Ifaan shida. Mee shida. Hojii shinna. Sanuu beektaa afaan illee jijjiirannee kanuma biyyaa fide saniin beeka. Kana orjinaalli. Shidi ifa. Shidi. Illee taate nama 700 kana follow godhaa jeeyinan qasu. Banadhu dura. Follow hin godhina nanga banattu. Hayyee.
taate zamaanoo kee abbaa mirqaana Viidiyoon nashaatuma ajaa'ibatiin deema. Ijoollee biyya tamiiti sirraati. ijoollee dadari Maasha Allah. Maasha Allah. Ijoolleen dadar hariif. Fannaan ijoolleen dadar. Ijoollee dadar akkamitti fadhu. Mee bana dadariin. tu akkatti si faana Idi haifa. dhugaa rabbii hin banadhaayyee akkamitti banansa Maasha Allah. dhugaa rabbii kabajaateetiif ifaadhaam hunda keessa. Ama diddama wallahi. Galata. Egaa hayi zamaanoo bar ati nama kijibuu fi nama kijibne harkaarraan beeytu. An sagadarraan beeka. An ifaan shida gizeen an gettuun akka dubrummaa qabdu beeka. Akkasi. Warri kaan ifaa tokkoon ibsaan maarriyyoon godhaan achiin tuqaan maarriyyaanii akkasa kijiban. Ati ifaa tokkoon shidaa qoo gizeen an gettuun akka dubrummaa qabdu beeka. Mijoon tun dubrummaa qabdi. Ni shidaa ifaa tokkoon shidaa akkas mudii biraa yoo itti godhan. Ni qabda bakkaati. Ni qabda. Hin magaalooyne jalaan magaalooyneeti. Goobas. Harka akka dubbiceessime akkasitti hin beekamu. Haa akkamiin na kannitamma. Akka dubbiceessi dura. La ilaha. Taayisangii boksii natumi gaa qottu. Natumi. Akka na dubbice. Na dhee qottu mara kun qabu. Ati nan jenne. Akkasii siin hin jenne. Kunumti amala nam dubrummaa qabutti. Hedduu gurraan nama dhagaan. Akkana godhin jarka. Dhagee zamaanoo. Si biratti an jalloodha moo diriirtu. Nama akkamtu na dhufe. Jalloodha. Jalloo. Laal osoo wanjamaan ta'in waan godhe tiktookii waan godhe hin beeku. If biratti an jalloodha. Yoon akkaticha keessatti ilaala. A'uudhu billahi mana shee. Miyyoo maaltu si jallise? Miyyoon akkamitti ilaalee jirti? Wallaahi yoo si biratti ilaale yoo if biratti ilaale jallo yoo if biratti akka wal cina ilaale akkas jallo hin beeku waa tuqee tiktookii akkana godhe. Maaltu si jallate bareedduuti? Anaatutu. Jiruu miti barteerra jiruu miti. Ni diriirti inshallah jiruu namoonni jallatte. Barana kaameraadhaaf si jallate. Yoo nama akka si biratti if ilaale of yoo ilaale jalloodhaan. Ati silaa gisee na laaltoon diriirtuu. Jalloodha. Jalloo. Waan akkanaatti akka dhageessanii. Afaanuma kanaatiin naa garuu dide. Zamaanoo wallaahi ani if biratti an jalloodha yoon if ilaalu. Si bira joon diriirtuu ta'e diriirtuudha jee. Eessatti kanaa si diriirsu uleedhaan? Wanni qabatte. Yoo nama jallate. Na biratti kam taate? Waa ajaa'ib. Yoon of laalee jallo. Mijocha gargar sittin kara. A'udhu billahi minash shaytaani rrajiim. Amman diriire ol jiime? Akkasuma. La ilaha duba ayaata. وانتي فاتمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم أمو عدم ورينكا أكاسم ملين ديري توت آية الكرسي كراولي أنا ما يجلو أنا بيخ لا أنا ما كم تريد في ربي خيار هلكا أنا فقدت جلو بغنا الرجال بغنا الرجال الحمد لله Bagana rattezan. Angello da. Afana kanani beitani. Zamana on sibiratti akka manef biratti jello da. Tiro na tikil fata kana jellana seti akatta u meko. Ko anas rafi meko. Na tigel la te diro. Akara ni je. Wan silkira kan raisa. مجونا نماونا مراك كيف ندوت تنقلم سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنجلو ده قفت جلو إيش سادين تنقلم بسم الله فاند ناجلو ده مما
taap taap godha giftii manaan kan inni soodame maal irra ilaalta warra biraatti kun